Ashama akka fuune hordoftoota chaanalii Araarsi nageenya rabbiitti jirtan isiniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha rabbiif haa galatu. Isin jala badeen jira ingidihi gidduu kana waanuma tokko irraan kan ka'e isin jala badeen jira dhiifama isiniin jechaati dhiifama isin gaafachaati. Arras immoo viidiyoo ajaa'ibaa fuula keenyaaf kan ta'u isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis immoo maal akka ta'e viidiyoo keenya wajjin ilaalan isiniin jedha. Kanaaf maaliif akka barbaachisu hanga dhumaatti wajjin ilaalan isiniin jedha. Fuula keenya gisee tokko rifeensi fuula keenya irratti kan bu'u yookiin immoo maddi keenya karaa fuula keenya hidhii keenya bukkee keenyatti kan bu'u rifeensi jechuudha yookiin immoo dabbasaan fuula keenya irratti kan bu'u akkamitti akka nurraa balleessudha. Maaliin akka ofirraa balleessinu yookiin immoo maalitti akka fayyadamuu dandeenyu warra rifeensi fuula keenya irratti ba'u jechuudha. Namoota tokko amma fakkeenyaaf fuulli keenya gisee tokko nama hunda miti garuu namoonni tokko fuulli isaanii rifeensa bichaa kan ta'u hin jira. Isa akkamittiin akka ofirraa balleessuu dandeenyu qoshaashaa yookiin immoo wanta tokko waan gurraacha fuula keenya irra jiru akkamittiin akka ofirraa balleessuu dandeenyudha kan hin qabadhee isiniin jedha. Walumaa galatti maalan akkan fidame wal wajjin ilaallu isiniin jedha. Kuni bunadha jechuudha. Bunadha. Kun immoo sukkaara. Bunaa fi sukkaara kun immoo loomiidha. Loomiidha. Isa akkamittiin akka hojjedhu akkamitti akka dibadhu akkamitti akka goonu hanga dhumaatti wajjin ilaalan isiniin jedha. Nu wajjiniin tura. Fakkeenyaaf kuni buna jechuudha. Buna noormaalidha jechuudha buna. Maankaa lama itti naqadha. Maankaa sukkaaraa yookiin maankaa ishii xiqqoo lama jechuudha. Kun immoo sukkaaraa. Isaas maankaa lama itti naqadha jechuudha. Eegan isatti naqadheetii booda immoo loomiidha jechuudha kuni. Kan cuuffadha jechuudha. Loomii isaa sirriitti bishaan qaba. Burtukaanadha kan fakkaatu. Firee isaa akkasittiin keessaa baafna. Isaatii booda akkasitti waliin buufanna. Sirriitti akkasitti waliin buufanneetii booda dibadhee isinitti agarsiisan isiniin jedha. Asheerota kiyyaa kunuunsi fuulduratti dibadheen isinitti agarsiisan isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhe rifeensi fuula keenya irratti yoo ba'e bukkee keenya kanarratti batalee asirratti fa'aa asiin bukkee keenya kanarratti asirratti rifeensi gisee tokko fuula keenya irratti hin ba'a jechuudha. Nama hunda odoo hin taane nama tokko jechuudha. Namoonni qaban jechuudha. Kanaaf yookiin immoo waan gurraacha nurra jiru fuula keenya irrallee waan jiru hunda isaa nurraa qulleessa. Waan xurii yookaan qoshaashaa fuula keenya gurraacha'ee jirullee nurraa qulleessa. Sirriitti nusuu nu taasisan isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhe sukkaaraa fi bunaa fi loomiidha. Burtukaanallee itti godhachuu dandeessu rakkoo hin qabu garuu loomii itti godhachuu hin dandeessu. Akkasittiin itti fayyadamtu isiniin jedha. Fuula keessan sirriitti isiniif qulleessan isiniin jedha. Dibadhee isinitti agarsiisa bahe. Shakaaraadha jechuudha. Bunni isaa bullaa'ullee ta'uu baate rakkoo hin qabu. Bullaa'us dhiisus normaalidha. Bunuma jechuudha normaalidha.
batalee asirratti faa rifeensi gisee nu babbu fuula keenya sirriitti nu qulleessa. Anna akkasittiin ofirra tursuu qabdu daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabdu. Isaan booda hin dhiqattu. Akkasitti daqiiqaa 20 ofirra eega tursitaniitiin booda fuula keessan sirriitti nusuu isinii taasisee rifeensa yookiin immoo dabbasaa fuula keessan irra jirullee sirriitti isinirraa qulleessa. Akkasitiin daqiiqaa 20 ofirra tursitanii booda isaan booda hin dhiqattu isinin jedha. Istii ofirra tursee booda gisee goggooge immoo akkam akka ta'u isinittan agarsiisa. Toleeroota kiyyaa kun goggogee jiran isinin jedha. Daqiiqaa 20 ofirra turseen jira. Kun akkasitiin nafatti goggogee jiran isinin jedha. Akkasitiin daqiiqaa 20 ofirra tursuu hin dandeessu isinin jedha. Isinis kanaaf amma immoo dhiqadhee tanan isintti agarsiisa. Ashirroota kee kun dhiqadheen jiran isinin jedha. Fuulli kun akkas fakkaata. Akkasitiin fuula keenya nu qulleessan isinin jedha. Waan nurra jiru hunduma isaa sirriitti nu qulleessee fuula keenya nu bareecha. Akka wandira isinin jedhe yaa rifeensa fuula keeyyarra jiraatu sirriitti nurraa qulleessee fuula keenya qulqulluu taasisan isinin jedha. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii isinin jedha. Chaanaal kiyya warri haaraa taatan sabskraayibii naa gochuu hin dagatina. Laayik, sheerii, koomentii yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Kanaaf nu wajjin tura jechuun kanaaf sabskraayibii nuuf godhaati nu bira dhaabbadhaa isinin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii.